Tira OI taatee garuu takka. Lakki hiriyoonni kiyya jiranii ijoolleen Oromoo hordoftoonni kiyya ijoolleen biyyaa ijoolleen Oromoo warri miidiyaa irratti beekanii fi na beekanii fi warri dhaloota wal beeynu jiranii sinxaarsu yoo jette mootu gabbartee fuuta. Yoo ati danda'e gabbara namni si gaafatu jiru jechuudha. Asli dhugaasitti maamu xiqqii keessa seenaa. Sigalee xiqqii keessa seenaa Oromoon wallahi azalaa jechuudha. Kuwee turraa itti yaabbannee deemna malee wanta kan jiru tokko jiru dhaadha. Warri kuwee. Sigalee sanirraa ammoo warri soddaa warri uummanni harargeellee akkana jirran achisin naa jiraadha. Sigalee ijoolleen dallollee guutti akka baaletti yoo barbaachisaa ta'e akkasii komaandootti orgeellee ta'e akka Oromootti illee atummaan bichaa ishii tizaaz ajaja bichaa eegan isaan sigalee miknyaatumaan ilma sabaa waan ta'eef saniif itti qaanfatu. Sigalee. Maqaa hirreente sangeettu haa taatu akka isaanii rabbi waciin oolchi. Yaa anumaaf si kabajamaan waan baramaa jirii achisin haala kanaa. Hagam tura garuu. Sun inshallah murtii kiyyaa feesita. Rabbi kayriin waa dhageessisu. Amiin. Sarqii gurguddaa yaadne iyyuu bar. Maayii kana feemasii wal fuudhuu dhiise ture. Bakka nuti godhee riikardi cabsa. Garuu akkuma daaddattiif akka Dr. Elelii manumatti wal fuutanii akka achumaan hin banne banaa sarqii yoo agu. Akkuma daadhaa. Wallahi. Inshallah. Akka baaletti farda fe'atanii hargetti yaa taa'an cina kana. Farda isaanii fe'atanii ilmaan waaqoo jechuudha. Ilmaan abbaa gadaa bira deemtee kabajaadhaan gaafattee irraa fuutee jarri sun dhufanii akka Oromootti ammoo Finfinnee irra waliin gahanii waliin bashannananii gammachuu keenya ibsatanii asirraa Faransirraa deemnee. Garuu barcuma itti godhamuu qabaa iyyuu sargiin keessa. Barcuma itti ta'uu qaba ture silaa biyya hin jirru malee. Yoo xiqqaatee hoteela Sharaatonitti godhamuu qaba bakka kitaabni fi albuumni itti eebbifamu sanitti galmi kireeffame. Maal jettan uummata? Wallahi. Yaa. Ibsishaa fi makkii sargiin ho'aan godhamuu qaba. Wallahi akka Oromootti sargii guddaa ijoollee Oromoo hundaati. Maal jettan uummata yaadatirri moo yaadatirri miti? Inshallah bakka Abdishaa kiyya deemee rafi dadhabde. Tole shi sodaa kiyya nagaan. Cabu mitiyan TikTok mataa namaaf gaccabu mitiyan TikTok waan jalaa gubateef TikTok diidam yoo inni jalaa gubateyan ka gubates waan ummata kiyyaaf sagalee ta'uuf akka eeyti hudduu raaseeti mitiyan kan TikTok kiyya gubataa ooluuf okay sigalee miti yoo ammallee gubate kunillee gubatu aan Oromoodhaaf TikTok miti nama lubbuuti yaa'u kannuudhaan lubbuuti nama kannuudhaan usha nama lubbuuti yaan Oromoodhaaf kannuudha TikTokidhaan miti ani okay lubbuuti nama lubbuuti yaa'u kannuudha annam astaa'ee haadhaaf abbaan kiyya obboleeyyan kiyya obboleen kiyya osoo biyya jirtu ganamaaf galgala asirra taa'ee dubbadhuudha. Sinigalee sodaata kan qabu gaafa lubbuun takka baati malee olin baatuun jaan takka baatiin jaan abbaan fedhe waan fedhe fidullee nama sodaa fi sodaata akka illee hin beekne jechuudha sittiin cabsa abbaa feeteellee taatuan tokko nama sodaadhuun qabuan kabajaa amma immoo tokko isiniin kabajuan warra afaan asii babbanaa oolu distii banaa bultee aan hin kabaju sinigalee miti hin kabajuan haay namni gizee isin jalaa callisu nama gubbaa boqoxorii keessan beekadha okay namni durmaanu kaayyoo malee biyyaa ba'e akkumatti xulxulxul jaa sinigalee miti ani maakidha annama ilaa fi ilaamee fi safuu fi safii beekuun siin ji'an maakiin nama achi gamee asinna qorree as amata meeqa Oromoon tun arraa miti kana beektu amata meeqa guyyaa tokkollee nama waa takka fidee ajandaa mataa kiyyaa fidee uummata waccisiisee miti ifumaaf ajandaa na uumuu barbaaddan ifumaaf akkan an iyyu feetan ani immoo na iyyisiisuun dandeessan isiniin iyyisiisan malee hudduu keessan isin guban sammuu keessan bara kutee qaama keessan keessa vaayirasii isinitti ta'an okay maakii iyyisiisna maakii asirra baatee Oromoon na arrabsite Oromoo akkas naa taate wallahi hin jiru gantuu akka keessanii kanaaf ani Oromoon gatu gantuu akka keessanii kanaaf eenyummaa kiyyan jijjiiru gantuu akka keessanii kanaaf bikkan irraa keefi bikkan irraa dhufe
يوم اللي تو ينجيرون أكس ببادن سين أكا واي أورمو ديسي أنا أورمو متي أورمو نكا تيك توكي نرقب دي أورمو متي خا تيك توكي نرقب غانتو تو نرقب غانتو أفان أورمو دبتو نرقب مال أورمو متيان أورمون بكاكا ناقبدون بيخان ما نكا وليفتانو بينا نوتيف أورمون توكو أدنو باسون دندو إيغا وان تيب جاجو غانتو أكا خيساني أوكي يوم مكا إسين غافة مكا با خيساني توربا يامچون دندنيدو تيك توكي ني نرقب مالي أورمو دامتي أورمو تيك توكي نرقب بيتي على بالي جرتي أورمو نرتي غبين جنن جولي أورمو غانتو نرقب إيه الو ما دمت جمعة ديمتي نلقو جرامي جمعة كمثل ديمنا نلقو بيبر ما جمعة ساتي كنا erga kale dina rukuma yari na guarrati na ruku me bara irga kare tina ruku ture kamade kale on man turre kale on man turre nanji erga dambane saame kan jettuniyat afata ya ka na jadi wali ture re du gai sati kenama akuma naru kubayari wansan dokter tani baka nakabi bal nama itti mayona imbere sanifi akkatti sin qabudana ini maniba natti fakkaatu Allah wallahi ni bani bada wara ziyara za ku no silai mani man jani beita life register anja sikabe anja male natti fakkaatu dawale koy garan da dabe kaza sila arke sikabe jira anja dawala jira kazu halo soda soda assalamu alaikum waalaikum salam akam naga bay alhamdulillah jirtani jirra galata rabbi wasinjan jera magi mata naru kubete ara sena toler give mal taate aninde amata naru kubeti kuno Mana jiru andu manjira amma. la ila takilal me please Amma jiru de manjira. akka male rukuba riko malai firati rukubani rana fatta sabire de rukuba wallahi enyuti mena kabian warri wa ajara da ukuri kiji ba to ko ba de jere bara lim be ga ini hedda heru mi ilmu dali hindal يا ولد ربي جيداي hindal akuma tinta ما عندك لقول بسم الله akuma tinda mal ilmu jannata khaysat tindala inshallah جنة كذا المرة نيجي كوي عجب جنة كذا دلو نيجا قبدي بريشين قوتي تين تيزا شقوتين باسا بافتح جنة تيل مغلو ديمتي dali hindal ta hindalu ka mala ta inshallah دالي هندل ترى sumara tenya tir kidani dalau دالي هندل تا هندلو ما يجي jannata keessatti dhaluun hin jiru akkamitti dhaluun hin jiru jannata keessatti maaliif hin dhalleeyo jannata keessa wal fuudhuun hin jiru waan jiru na fakkaata bari hin jiru ni jira boo achitti bara duun hin jiru baqa numa jiraatta bar umrii kan keegutu ammas kafeete filattee heerumta jaan achitti kanuma feete kanuma akkuma daraddaramanii akkuma keessaa lukkifatta jaan akkuma
wanniidha jimaa gisee eeruudha akkatti cabsatanii jiran akkuma sanii keessaa cabsatta jaanachitti. Akkuma jimaa sanii keessaa cabsatanii qophaa'e. Akkasitti jannata keessaa luqqisu. Haaluma kanaan jechaa beeku. Kanaaf guys akkasitti luqqisachuu fedhaan akkatti fuudhee. Abdii murachuun gaarii miti bateetti boo maashaallah. Ati amma xiqqoo rifeensa waan gaarii kana tattari malee. Abdii muratina jannatni harabbiitiin namoonni seenaa inshaallah. Garuu hojii namaa ture. Maajin kita dubbisuu barbaaddi. Dubbisuuni. Akkamati. Kaameeraa jalbaa kunis salaan bayo. Akkamati. Jirta. Jira wallahi nagaa alhamdulillah fayyaadha. Akkas ta'e dubbiin kaameeraa darbaadhaan haasofna. Maa kun ofillee itti mataa isin haasaara. Jirtaa garuu. Anis jira wallahi galata rabbi akkamati jiruuf jireenya. Akkamsi godhaara yaanni kun. Yaanni kun akkamsi godhaara. Akkuma agartu kana. Wiifsi shaakiyya. Firii kardiyaa. Caan kaadhimaa qaba. Maalum jedheenan. Namni wal baruu hin danda'u. Ati jimmaa miti. Karaan iluudha. Tokkuma godhu ijoollee dhilu. Oromoon tokko. Muriin isaanii. Hin haasofna bakka. Nagaan bul. Raafuu fi hirriba si qabe. Kottu booddee bahe. Bakka deemraaf. Iji ranyi. Next. Jaallam. Kaanii maal jettanii taasisaa godhaa. Iji ranyi. Mashallah ya maagina si. Ara maagisha. Deemtee dura? Deemte. Akkas maal hafuura nu qabte? Wiinii daalachi bulokku nu illa. Ija nama meeqa duratti? Ani sababa keessan kan waraabame. Deemtee kam? Deemte. Akkana wallaaluun ga'ee si bira jirti. Deemra fi si jedhamti naaf deemi. Deemra fi. Wati badhaan jira ittiin himtu waan asirra jiru. Maa rafuuf illee waan dibatanii? Meekaappii godhachuu jirti. Rafuuf moo? Girgiddaan ilaalaanii garuu. Usitas. Ini cerita Ibsa. Negam? Negam itu. Ayah Ibsa. Ayah lah. Cerita. Mana pun kau terus iralah daerah awal. Ayah. Mata jawab tu esok di daerah sini. Mata jawab tu kalau ni bah. Agam tu ewan sah. Ada apa main enam puluh juta tentu kapan? Puluh tu kapan mana? Di taras. Kalau belanja. Makani yang kau bahasa ni. Bahasa ni. Hah? Eko wala wala. Artiin tu insan intane. Taate Brahma tren. Isa kute, isa jirti amezi. Sirre fi zikra bro jirti. Yasin bro, habibi fi welcome. Aye. Zikra bro jirti. Jadi saya baru kan. Ya bara malal jollen baate nanjang gizel lale nama wajjin jirti. Beekatiin disa beetanis. Si waamaa jirti naan jaanii irra sitti ammoo. Thank you Yasin. Kijiba baruu saniitu maa bara. Namaa waliin kan jirtu si waamaa jirti si maal jechaa jirti jaan garuu amboo ofiin deemaa obsi shaaqeessanii fi nas bee dhiyeenya kana ganamaan hin seenu jira beetaa wajjin. Amboo feem?
Yaa hoggohaan sooma tanaan ba'u jira ardeenya kana.